jirraa jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya arrammoo wanta dubbisne tokkorraa waan tokko isiniif qonnaa innis maal ture yeroo ta'e tokkotti abbaa manaa fi haadha manaatu wal fuudhe isaan lamaanuu erga jaalala wal fuudhanii booda gaa'ela isaanii erga gaggeeffatanii booda mucaa godhachuudhaaf yaalaa turanii garuu haa ta'u malee yeroo dheeraa erga waliin turanii booda daa'ima argachuu hin dandeenye daa'ima kan argachuudhaaf yaalii baay'ee gochaa erga turanii booda mana yaalaas deemanii erga laalamanii booda rakkoon daa'ima godhachuu ishee bira akka ta'e adda ba'e jechuudha. Rakkoon daa'ima dhabuu isaanii ishee bira ta'u erga adda ba'e booda akka inni haadha manaa biraa fuudhu isaa fayyamte jechuudha. Haa ta'u malee immoo isheen abbaa manaa ishee sirriitti jaallatti turte akka inni haadha manaa biraa fuudhe daa'ima irraa godhatuu fi isaa fayyamte jechuudha. Haa ta'u malee inni isheen hayyama kennituufis inni haadha manaa biraa fuudhee daa'ima irraa godhachuu hin barbaanne haa ta'u malee immoo daa'ima ni barbaada. Baay'ee dirqisiiste jechuudha akka inni deemee daa'ima nama biraarraa godhatee erga daa'ima godhate boodallee walitti deebina jedhanii waliif galan jechuudha. Tole jedhanii innis akkuma ishee biraa deemee nama biraa waliin gaa'ela godhatee namichi kun mucaa dubaraa argate booda daa'ima achitti godhate kana fudhatee galuudhaaf haadha manaasaa ishee haaraa irraa daa'ima godhate kanaani daa'ima kana fudhatee gara haadha manaasaa duraaniitti akka deebi'u ishee gaafate jechuudha. Haa ta'u malee isheenis daa'ima isheedha waan ta'eef daa'ima kana itti kennuu akka hin barbaanne jara sadartee itti himte jechuudha. Gaafa ishee biraa deeme garuu inni qabeenyaa fi mana waan hundumaa dhiisee deeme waan ta'eef haa ta'u malee achi jiraatus yookaan nama biraa wajjin gaa'ela isaa gaggeeffatu malee ishee kana ni jaallata ture jechuudha. Kanaaf isheen nama fuudhes daa'ima kana kennuu waan diddee fi fedhii isaanii malee dirqamaanii adda adda baane jechuudha. Innis manaa fi qabeenya isaa hunduma isaa haadha manaasaa ishee duraadhaaf dhiisee haadha manaasaa ishee ammaa waliin jireenya itti fufee jira jechuudha. Otoo isin ta'e akkam gootu koomentii bara.